Barattoonni sagantaa riimiidiyaalaa qabxii darbiisaa fidan filannoo yuunivarsiitii yeroo dhiyoo taasisuun akka ramadaman ministeerri barnootaa beeksise. Oduu kanaa fi kan kanaa wajjin wal qabatan haalatti yaaduun isiniif dhiyeessina. Barattoonni sagantaa riimiidiyaalaan qabxii darbiisaa fidan filannoo yuunivarsiitii yeroo dhiyootti taasisuun akka ramadaman ministeerri barnootaa himaa jira. Barattoonni qabxiin dhibbeentaa 50 gadi fidan kun hundi isaanii yuunivarsiitii fi kolleejjii garaagaraatti seenuudhaan sagantaa sirreeffamaa yookaan riimiidiyaal piroogiraam jedhamu irratti akka baratanii of fayyeessan jedhamee ture. Kanarraa ka'uudhaan yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi filannoowwan adda addaa keessatti sagantaan sirreeffamaa yookaan riimiidiyaal piroogiraamii hordofuuf bakki addaan citu ifoomee jira. Ministeerri barnootaa bara 2014tti qormaata biyyoolessaa xumuraa kutaa 12ffaa fudhatanii fi qabxii dhibbeentaa 50 fi isaa ol galmeessan tilmaama keessa galchuudhaan akkasumas akkaataa itti hojjetamu tilmaama keessa galchuun sagantaa sirreeffama yeroo tokko hojiirra oolchuuf murteessuun isaa ni beekama. Bu'uura kanaan barattoonni barnootaa bara 2015tti dhaabbileen barnootaa olaanoon seenaniin sagantaa sirreeffamaa irratti hirmaatan qabxii seensaa xiqqaa murteessuudhaan barbaachisaa waan ta'eef barattoonni qabxii dhibbeentaa 50 fi isaa ol hin arganne garuu ulaagaan akka armaan himametti addaan baham. Ministeerri barnootaa argannoowwan gabaasa bu'aa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara barnoota 2014 ifoomsee jira. Ministeerri barnootaa obbo Birhaanuu Naggaa barattoonni bara barnoota bara 2014 yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii keessatti qoraman kun yaadachiisuudhaan akkasumas mala haaraan kun tarkaanfii itti aanu keenya safartuu akka ta'e dubbatee jira. Adeemsa qormaataa dandeettii barnootaa barattoota amanamoo fi sirrii ta'an madaaluun gowwoomsaa fi hanna qormaataa irraa bilisa ta'uu ni himama. Sadarkaa naannootti garaagarummaa bu'aa akka hin jirree fi Finfinnee, naannoo Hararii fi Dirree Dawaan bu'aa fooyya'aa galmeessuun isaanii ibsamee jira. Kana dabalachuudhaan akkasumas Profeesar Birhaanuu Naggaan barattoonni manneen barnootaa 7 keessatti qormaata fudhatan hundi darbuu isaanii hubachiisee jira. Barataan qabxii parsantaa 50 gadi galmeesse kamiyyuu bara dhufu barataa waggaa tokkoffaa ta'ee yuunivarsiitichatti akka hin makamne ibsee jira. Qormaata yaadame keessatti barattoonni qabxii dhibbeentaa 50 gadi galmeessan kun yuunivarsiitichatti irra deebiin kan baratan yoo ta'u dhuma waggaatti qormaatni taasifamaa fi ministeerri barnootaa barattoota riimiidiyaal piroogiraamiidhaan darban ibsa baasee jira. Barattoonni dhiiraa saayinsii uumamaa qabxii isaanii sirreeffama isaanii sirreessuudhaaf 700 keessaa yuunivarsiiticha mootummaa keessatti barachuuf 263 galmaa'uu danda'u. Akkasumas barattoonni dubartootaa kan saayinsii uumamaa qabxii sirreeffamaa 700 keessaa yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachuuf 227 galmeessuu qabu. Barattoonni dhiiraa kan saayinsii hawaasaa yookaan sooshaal saayinsii ta'anii 600 keessaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barachuudhaaf yookaan riimiidiyaal piroogiraamii kana kan ittiin sirreessaniin 220 ta'uu hime. Akkasumas dubartoonni sooshaal saayinsii keessatti barachaa turan 600 keessaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barachuudhaaf qabxiin sirreeffama isaanii 190 ta'uu akka qabu himee jira. Akkasumas barattoonni naannoo guddattootaa keessa jiran kan naachuraal saayinsii dhiiraa kan ta'e 700 keessaa yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachuuf 210 dirqama fiduu qabu. Akkasuma barattoonni dubartootaa naachuraal saayinsii ta'an kan naannoo guddachaa jiranii keessatti qormaata fudhatan qabxiileen riimiidiyaal piroogiraamii isaanii 700 keessaa yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachuudhaaf 210 fiduu qabu jedhama.
Akkasuma barattoonni dhiiraa saayinsii hawaasaa yookaan sooshaal saayinsii ta'an kan naannoo guddachaa jiran irratti 600 keessaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barachuuf bakki sirreeffamaa isaanii 180 fiduu qabu jedhama. Barattoonni dubartoota sooshaal saayinsii naannoo guddachaa jiranii keessatti qormaata fudhatan 600 keessaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barachuudhaaf 180 fiduu akka qaban himee jira. Kana malees barattoonni qaroo dhabeeyyii ta'aniifis akkasuma naachuraal saayinsii fi sooshaal saayinsiidhaafis ibsee jira. Inni naachuraal saayinsii ta'e kan dhiiraatiif 700 keessaa 210 sirreeffamuu danda'aaf jedhama. Akkasumas kan dubartootaatis wal fakkaataadha jedhama. Akkasumas kan sooshaal saayinsii qaroo dhabeeyyii ta'aniidhaaf 500 keessaan 150 akka fidan gabaase. Akkasumas kan dubartootaatis wal fakkaataa ta'uu isaa ibsee jira. Akkasumas naannoon horsiisee bultoota naachuraal saayinsii ta'aniif kan dhiiraatiif 700 keessaan 210 akka fidan himee jira. Akkasumas kan dubartootaatis wal fakkaataadha. Horsiisee bultoonni akkasuma sooshaal saayinsii ta'an dhiiraaf 180 akkasuma dubartootaafis 180 fiduudhaan sagantaa sirreeffamaa yookaan rimiidiyaal piroogiraamiidhaan yuunivarsiitii keessatti guuttachuu danda'an jedhama. Kana hubachuudhaan barattoonni keenya abdii akka hin murannee fi ammas qophii gaarii fi qophii gahaa akka taasisan himanii jiru. Akka odeeffannoon garaagaraa agarsiisutti ammas barattoonni carraa guddaa kanatti fayyadamuudhaan iddoo guddaa gahuu akka danda'an ibsee jira. Ministeerri barnootaa dabaluudhaanis kan kufe barattoota keenya qofa osoo hin taane akka biyyaatti kufnee jirra jedha. Barattoonni barnoota isaanii sirnaan akka hin argamne hundaaf itti gaafatamummaa kan qabu nu hunda kan jedhan ministeerri barnootaati. Karaa biraatiin barattoonni baasii isaaniitiin dhuunfaan barachuu barbaadaniif qabxiin darbiisaa ifoomee jira. Yuunivarsiitiiwwan dhuunfaa fi kolleejjiiwwanitti baasii isaaniitiin kanneen barachuu barbaadan naachuraal saayinsiidhaaf 210 fi isaa ol fiduudhaan galmaa'uu danda'u. Akkasumas sooshaal saayinsiidhaafis 180 fi isaa ol kan argate barnoota baasii isaaniitiin dhuunfaan barachuu danda'u jedha. Yuunivarsiitiiwwan 15 ta'an barattoota haga fudhachuu danda'an gabaasanii jiru. Isaan keessaa yuunivarsiitiin Finfinnee 4,950 barsiisuudhaaf qopheessee jira. Akkasumas yuunivarsiitiin Aastuun 1,488 barsiisuudhaaf, yuunivarsiitii Arbaa Minchii 1,498, yuunivarsiitiin Arsii 989, yuunivarsiitiin Bahar Daar 5,187, yuunivarsiitiin Dabra Birhaanii 1,079, yuunivarsiitiin Dabra Maarqos 1,340, yuunivarsiitiin Dirree Dawaa 1,505, yuunivarsiitiin Gondar 1,974, yuunivarsiitiin Haromayaa 1,796, yuunivarsiitiin Hawaasaa 2,337, yuunivarsiitiin Injibaaraa 9,000, yuunivarsiitiin Injibaaraa 998, yuunivarsiitiin Jimmaa 2,309, yuunivarsiitiin Waachaamoo 1,063, walumaa galatti barattoota 34,000 barsiisuudhaaf yuunivarsiitiin 15 kun galmeessanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan kana keessatti ramadamuudhaaf akkaataa ittiin ilaallatan weebsaayitii isaanii jala deemuudhaan akka hordofan himanii jiru. Sagantaan rimiidiyaal piroogiraamiidhaan gurraandhala 15 haga waxabajjii 15tti ji'oota 4 kan baratamu ta'a.